Ministeerri muummee Sudaan Abdallaa Hamdook mormii guddaa isaan mudate hordofuun aangoo gadhiisan. Hamdook karaa foddaa televezyiinii wayita ibsa kennan Sudaan haala hamaa guutummaatti nageenya ishee balaaf saaxiluu keessa jiraachuu dubbatan. Hirphaa Gammachuu gabaasa dabalataa qaba. Hiriirri mormii guddaa haaraan magaala guddoo Sudaan Kaartum keessatti erga ba'ameen booda Ministeerri muummee Sudaan Abdallaa Hamdook aangoo kan gadhiisaniin namoonni kumaatamaan lakkaa'aman waliigaltee Ministeerri muummee Abdallaa Hamdook dhiyootti humna waraanaa waliin mallatteessan mormuun hiriira bahaniin hiriirtonni dhaadannoo aangoon ummataaf jedhu dhageessisaa turan. Aangoon bulchiinsaa guutummaatti siviilitti akka deebi'uufis gaafataniiru hiriirtonni mormii Sudaan. Haa ta'u malee humnoonni waraanaa tarkaanfii humnaa cimaa fudhataniin lubbuun namoota lamaas darbeera. Ministeerri muummee Hamdook aangoo gadhiisuudhaaf murteessuun isaanii humni waraanaa guutummaatti mootummaa akka to'atuuf karaa saaqe. Ministeerri muummee Abdallaa Hamdook ibsa televezyiinii biyyattii irratti kennaniin biyyattiin haala hamaa guutummaatti nageenya ishee balaaf saaxilu keessa jirti jedhan. Biyyattiin balaatti akka hin seene gochuuf hanga danda'an yaalnis wanta yaalame hundarra darbee garuu waliigaltee raga'amuun hin danda'amne jechuun himane. Erga warraaqsi guddaan Sudaanitti dhalateen booda ganna dheeraa biyyattii kan bulchaa turan Omar Hassan al-Bashir bara 2019 aangoorraa buqqifamuun asitti kun yaalii Sudaan bulchiinsa dimokiraatawaa qabaachuudhaaf taasistuuf kufaatii biraati. Onkoloolessa 25 bara 2021 humni waraanaa fonqolcha raawwateen aangoo erga qabatee booda Ministeerri muummee Hamdook mana keessatti hidhamanii turan. Boodarra waliigaltee Hamdook wajjineen sadaasa keessa taasifameen aangoo ministeera muummeetti deebifamuun hanga filannoon ga'utti kaabinee akka hooggananiif yaadamee ture. Fonqolcha mootummaa onkoloolessa bara 2021 kan hoogganan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan humni waraanaa wal waraansa ka'uu malu dhaabuudhaaf murtoo kana fudhatee jedhanii turan. Filannoo bara 2023 gaggeeffamuuf karoorfameen Sudaan gara bulchiinsa siviilitti ce'uudhaafis kaayyoo akka qabdu himaniiru. Itoophiyaa waliitiin hariiroo gaarii qabaachuun isaanii kan himamu Ministeerri muummee Abdallaa Hamdook aangoo gadhiisuun isaanii Itoophiyaa irratti dhiibbaa akkamii qabaachuu danda'a jennee baha Afrikaatti xiinxalaa siyaasaa kan tahan obbo Abdurrahman Said በአሁኑ ጊዜ ሽግግር ስልጣኑ yeroo ammaa kana aangoo mootummaa ce'umsaa kan harkaa qabu hoogganaa waraanaa al-Burhaan ture. Sadaasatti aangoo isaa gara qaama siviilitti dabarsuu qaba ture. Kanan goone uummanni immoo kana hin barbaadu. Jaarsummaa Itoophiyaatiin humni waraanaa fi siviilii waliin ta'uudhaan waggoota 3 walakkaa Sudaan gaggeessuuf waliigalanii ture. Amma waggaan 2 waan darbeef waggaa 1 walakkaatu hafe. Hojii baay'eetu hojjetamuu qaba ture. Filannoof qophaa'uu qabu ture. Garuu waliimachuutti ka'an. Abdallaa Hamdook aangootti ba'uun al-Burhaan saaxila. al-Burhaan ያጋልጠዋል ማለት ነው. al-Burhaan aangootti yoo bahan biyyattiifis ta'ee gaanfa Afrikaaf rakkoo ta'uu akka danda'u obbo Abdurrahman dabaluun dubbatu. al-Burhaan ስልጣን ላይ ከቀጠለ al-Burhaan aangoorra yoo ture gaanfa Afrikaattis rakkoo ta'uu danda'a. Ameerikaan yeroo ammaa mootummaan Itoophiyaa fi Eertiraa akka diddaa agarsiisaa jiran beekti. Kana qofa otoo hin taane gaanfa Afrikaa irrattis tokkummaan dhaabbachuu akka barbaadan ni beekama. Kan hordofee dhiibbaan Chaayinaa investimentiidhaan haa ta'u waan biraan dabalaa dhufa. Gaanfa Afrikaa dhiibbaa Chaayinaa jalatti kufti sodaa jedhu Ameerikaan waan qabdu fakkaata. Amma kanaaf immoo Sudaan qofaadha. Sudaan karaa al-Burhaan buufata Ameerikaa ta'uu dandeessi. Amma garuu Sudaan haala sodaachisaa irratti argamti. Humni duubaan humna waraanaa kanaan jabaadhuu jedhus akka jiru agarsiisa. Humni waraanaa deebi'ee kan dhufu yoo ta'e lammiilee Sudaaniif rakkoo guddaadha. Mormiin uummataas ta'e kan garee kaanii dabalaa dhufuu danda'a. Jijjiiraan bulchiinsaa kun dhimma daangaa Itoophiyaa fi hidha haaromsaa irratti dhiibbaa akkamii qabaata kan jedhu obbo Abdurrahman ejjennoon Itoophiyaa osoo waraanatti hin galin dippiloomaasiin furraa kan jedhudha jedhan. al-Burhaan garuu gara jalqabaa gaarii ta'ee booda kana erga imaammata Masrii tarkaanfachiisuu jalqabee dhimma daangaa kana waan wal falmisiisaa godhee dhiyeessuu jalqabee jedhe. al-Burhaan fedha Sudaan qofa osoo hin taane kan Masrii fi qaamota kaanii raawwachiisuu waan barbaaduuf rakkoo uumuu akka danda'us akeekaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti. Oduu gaggabaabseen isinitti hima. Hojjettootni xiyyaaraa Moorishes daa'ima reefu dhalatee qodaa koosiin mana fincaanii itti gatamu keessa kaa'ame argan. Dubartiin ganna 22 Madagaskar taate xiyyaara irratti dahuun shakkamtee to'atamteetti. Israa'el talaallii kooronaavaayirasii Faayizer jedhamu doozii arfaffaa manguddoota ganna 60 oliif kennuu eegalte. Ogeeyyiin fayyaas doozii marsaa 3 fudhatan ji'a 4 booda talaalamuu akka danda'an beeksifteetti. Lammiin Kooriyaa Kibbaa daangaa eegumsa cimaa qabuu fi zoonii waraanarraa bilisa darbuun miliqee Kooriyaa Kaabaa seenuu isaa humni waraanaa Kooriyaa Kibbaa hime. Sa'aatii dheeraaf loltootni Kooriyaa Kibbaa barbaadaa kan turan yoo ta'u namtichi dhokatee gara Kooriyaa Kaabaatti qaxxaamureera.
Ogeessi kaameeraa lammii Israa'el Albert Keshet suuraa bineensotaa fi shimbirroota kaasuun beekamu suuraa ajaa'ibaa jedhamee kaasee jajamaa jira. Suuraan kun hooma shimbirroota girrisaa fal'aana sukkaara ofirraa qabu fakkaata. Ogeessi kun suuraa kaasee kana miidiyaa hawaasaa gubbaa ergaa gadhiisee booda namootni hedduun isa jajaa jiru. Gara dhimma itti yoo darbinu maatii obbo Jawaar Mahammadii fi konkolaachisaan maatii obbo Baqqalaa Garbaa har'aa ganama mana jireenyaa isaaniitti humnoota nageenya mootummaan to'atamanii akka ture abukaatoo obbo Jawaar fa'aa keessaa tokko kan ta'an obbo Tuulii Baayisaa BBC'tti himan. Namootni to'ataman gara torbaa ta'an har'uma sa'a booda erga buufata poolisiitti hidhamanii booda wabiin gadhiifamuu obbo Tuuliin himaniiru. Arga nama barii akka lakkoofsa biyya kanaatti sa'aatii 12 irratti poolisoonni dhufanii mana obbolaan Jawaar Mahammad fa'aa keessatanii keessa ta'anii nyaataaf dhugaatii obbo Jawaar fa'aa qopheessanitti marsanii nama mana kanatti argame hundumayyuu konkolaachisaa maatii obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa bakka sanatti argamanii turanii nyaata mana obbo Baqqalaa fa'aa fudhanii mana isaan kanaatiif fudhanii gara Qaalitti geessuudhaaf achitti argamanii turanii dabalanii Dooktar Lilliinis bakkuma sana turte gara Qaalitti deemuudhaaf xiqqoo waan akka qufaa kun naannoo obbo Baqqalaa fa'aatti waan mul'ateef isa gargaaruudhaaf keessatti deemaa turte. Sa'aatii sanatti achitti argamanii namachitti argame hunda gara nama torbaa yookaan 8 kan ta'anii fuudhanii deemanii booddee gara Boolee buufata poolisii kutaa magaalaa Booleetti argamu keessanii boodarraa homaa wanti qulqulleeffamee jiru garuu wabiidhaan baasuu nama libree makiinaa qabu fidaa jennaan sana barbaadaa sana jiru booddee ammoo wabii manamaatiin yookaan namni wabii ta'eefi mallatteessanii nama hundayyuu gallachiisanii waamu. Hayyee kun magaala Finfinneetti moo iddoo biraattidha kan isaan to'annoo jala oolchan? Magaalaa Finfinnee naannoo Boolee Bulbulaa jedhamu jiraatu isaanii naannoo sanatti kun kan ta'e. Hayyee tolee maatii Jawaar Mahammad fa'aa keessaa eenyu fa'aati kanneen to'annoo jala oolan? Bishaan fa'aa keessa jiru tokko isaanii nyokkate addan baafannee garuu nama torbaa yookaan 8 walumaa galatti baay'een isaanii osoo nu achi deemuuf jennu gallachiisanii jennaan deemu. Kanaan wal qabatee dhimmi biraa oona jira gaaffiin gama Jawaar fa'aa yookaan gama maatiitiin ka'eeru tibbana waan haaraan? Wanti waan haaraan isa kana nu mudatu malee waan haaraan dhageenya. Mana sakatta'aniiru kanneen jedhaniif odeeffannoon tokko dhaga'amu haala akkamiin ture to'annoo jala kan isaan oolchan? Lakki akka dhageenyatti mana sakatta'an osoo hin ta'in namoota marganii qabanidha. Namoota itti qabamanii sakatta'anitti manaa waan geggeessan. Poolisii magaalaa Finfinneeti moo humna biraati? Wal makaniiti magaalaa Finfinnee jira kan federaalaa jira. Humna hidhate baay'eetu bakka sana ture xiqqoo wanti ture namatti tolu humna bal'aa ture akka waan yakki guddaa raawwatanitti akka waan dhimmi guddaan argametti kan naannoo marsanii kan namoota to'atanii amma garuu maal tokko kan jedhe ilaalanii ammoo deebi'anii kana gidduutti galti.